erga haala kanaan aappii haala buufannee boodan erga kanatti buufannee boodan jechuudha. Asirratti kilik goonee seenna jechuudha. San booda afaan nu gaafata, afaan ni filannaa, Ingilish irra godhannaa. Seef jennee bira dabarra ammas. Ergasiitii ammas sign in with Google jennaan. Sign in with Google asirratti kilik goona. Akkaatuma saffisan turkii keetiitiin dafee si deemuu danda'a. Hanga turkiin kee jabaate dafee si dabarsa. Obsaan eeggatta. Erga akkatti nu fidee booda iimeela qabnu keessaa tokko irratti filannaa jechuudha. Iimeela qabnu keessaa. San booda ammas obsaan eeggannaa akkaatuma turkii keenyaatiin turkiin keenya saffisa qabaate akkasumatti dafee deema. Kanas ammas obsaan eeggannaa. Erga kanatti gara fuula kanaatti nu fidee booda maqaa filannaa jechuudha. Maqaa keenya kan barbaanne godhannaa. Maqaa isa barbaanne filannaa jechuudha. Akka barbaanne goona. Yoo barbaanne kanuma duraan sanarra dhiifanna. San booda asitti guyyaa jechuudha. Guyyaa dhalootaa asirratti guyyaan umriin 21 qabdi yoo xiqqaate umrii 21 qabdi. Asiinis akkanatti erga wal qixxeeffannee boodaan ammas biyya filanna. Biyya filannaa. Nuti Itoophiyaa keessa hin jirruuf Itoophiyaa filannaa jechuudha. Biyya filachuun dirqama asirratti. Itoophiyaa erga kanatti godhannee booda dhiira moo dhalaa waan jiru asitti edda filannaa jechuudha. San booda asirratti kilik goonee beera dabarra ammas. Seef jennaan san booda erga kan akkatti maqaa guuttannee biyya guunnee san booda kanatti umurree boodaan seef jennaan. Neetworkiin keenya yoo saffisa qabaate akkasuma dafee deema. Yoo neetworkiin saffisa hin qabaannes turuu danda'a waan ta'eef haala kanaan nuuf jira jechuudha. Konfirmii jennaani. San booda erga kan nuuf fidee booda asitti bakka mii jettu kanarra kilik goona jechuudha. Mii ka jettu kana. Asitti kallattumaan erga dhufneen booda as ejensii iddoo jettu kana as bira dhufna. Ejensii bakka jettu kanarra bira asirra kilik goona. Ejensii kana bira erga dhufnee booda join ejensii isa yoo kanarratti kilik goona jechuudha. Erga join ejensii kanarratti kilik goone asirratti ID isa amma ana si barreessu kana barreessa jechuudha. ID kana asi barre 26 63 62 san booda check goona. ID isa kana erga kanatti maqaa kana si baasee boodan san booda submit jettaan. Submit jettaani confirm jettaan ammas. Submit jettaani. Asitti immoo create an agency jaa. Create an agency kana jechuun amma itti san booda agency namaa ta'uudhaaf create an agency asittis ni guutta. Enter agent name maqaa kee ni barreessita. Maqaa kee ni barreessita. San booda asitti ammoo lakkoofsa barreessita. Lakkoofsa kee asitti barreessita. Akka booda akkasitti erga lakkoofsa kee barreessitee booda bira dabarta jechuudha. Amma asitti lakkoofsa barreessa. Okay, 942 90 duwwaa takka. Erga kana jennee booda san booda addaan jennaan kana kanatti guunnee booda confirm jennee bira dabarra jechuumas. Confirm jennaan. Akkanatti iddoo deebinaa san booda ejensii godhannee jirra.
erga kana akkanatti goonee boodaan as dhufna jechuumas as dhufna asirratti kilik goona. Kana irratti kilik goonee boodaan mana nama tokkoo laallee seenaa jechuumas mana nama tokkoo laalleetii seenaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo hiyyumaa seennu asirratti bakka sarchii kanatti ergaan kilik godhee booda asittiin ID san barreessa jechuudha. 26 63 66 erga jennee booda sarchii yeroo jenneen ID asittiin abee jira. Asirratti kilik godha. Harkanatti eega dhufee boodaan erga kanatti as nu dhufee booda mana dura mana follow goona. Follow erga dhufee booda asitti mana follow goona san booda san booda asumatti enter jenneeni kanarratti enter click yeroo goone asuma nu fida jechuudha. Erga haala kana fakkaatuun nu fidee booda haala kana fakkaatuun erga asitti nu fidee booda asirratti bakka lakkoofsa lamaa kana mana ni qabanna. Hayyama kan nuuf jira hayyama kana taafi